duuba gootaniito yoo wanna hojjattan ta'e yookaan waan sirbitan ta'e namni tokko dhaqeeto riippoorti hoo godhe taa'eeto manasaa viidiyoo kiyya kana riippoorti hoo godhe awutomaatikii isaan duraanuu reejistar ta'ee tan jira isaan biratti alaabaan kun reejistar ta'ee jira yoosuma narratti cufu jechaadha. Akkas yaani yeroo baay'ee alaabaa kana asii kaasetan ture yeroo marsaa 12 narratti cufsiisan ji'a tokko marsaa 12 narratti cufsiisan. Na sababa akkasiitiin amma dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa godhee nama achi keessaa dhaabbata feesbuukii keessa waan qabuu fi abashoota waan qabuuf achi keessaa kana nurratti cufsiisanii jechaadha. Warri gaafii qabdan asirratti anillee haganuma wanti ani hubadhe seerri feesbuukitillee agasi fakkeenyaaf feesbuukiin kiyya kun yoo namni riippoorti narratti godhe alaabaan kun yoo kassasamee jiraate nama alaabaa kana baate tooyi uummata keenya fixaa ture jedhaniitu riippoorti godhu jechaadha. Dura isaan biratti riippoorti godha. Ani achitti galmaa alaabaan kun achitti galmaa awutomaatikii gaafa namni viidiyoo kana riippoorti godhe alaabaa kana arga waan ta'eef dhaabbanni feesbuukii yoosuma narratti cufa na ugguraa jechaadha. Adabbii ji'a tokko naa kenna. Akkasitti nama narratti ramadanii ta'u yoo nani waan tokko poosti godhe yoo viidiyoo tokko poosti godhe yoosuma waan san riippoorti goote ta'u viidiyooni nama narratti guruupii qabu. Gruupii waatsaappii qabu telegiraama qabu feesbuukii qabu haala saniini viidiyoo kana kiyya kana fuudhaniito dhaqaniito gruupii isaanii san keessatti darbu. Viidiyoon waan gootu gruupii isaanii san keessatti darbu. Gruupii isaanii san keessatti warri achi keessa jiru hunduu yoosuma riippoorti godha. San booda cufame akka keenyaa kanaa viidiyoon nama maallaqaan bitteetoo nama 5,000 ol Facebook irratti bobbaasteerti maallaqaan bittee ta'u biyya keessaaf biyya alaa taa'eetuma Facebook makiyya kana tan eegutu jira taa'ee ana eegu annarratti ramadame marsaa 12 akkamitti narratti cufama marsaa 12 jechuun yeroo baay'ee ji'a tokko waggaa tokko jechaadha yeroo baay'ee namoonni maa Facebook irraa baddee maal jedhe jidduu kana wayyaanee galanni haa ga'u achi ibiddatti qabsiisnani na dagatanii jiru jidduu kana narratti hin cufne malee Facebookiin kiyya banamuuf guyyaa 5 itti fayyadama woo baay'ate san booda hin cufama akkasitti hojjetu jechaadha viidiyoon halkanii guyyaa amma waraanni waan itti baay'ateef biizii ta'anii jiru waraanan asiin woboon hin jira achiin wayyaaneen isaan salphisteerti kanaafuu feesbuukii amma dagatanii jiru feesbuukii nama baay'ee amma cufaa hin jiran jecha feesbuukii hayyoota oromoo hunda ishiitu cufsiisan maaliif yeroo san waraana sooshaal miidiyaa jedhanii too eenyudhaan hogganamaa eenyu addunyaa tan jedhamu haayiluu addunyaa hiriyaa taa'ee danda'asan haayiluu addunyaatitu hoggana waan san taa'eetuma manuma isaa keessa taa'eetoo yeroo baay'ee televezyiinii irratti mul'atu haayiluu addunyaa agartan manuma isaa taa'eetoo akkasitti hojjeta Adaamaa keessa fi Finfinnee keessatti namuma sooshaal miidiyaa kanarratti nu toowwatu nama nurratti ramadanii to kompiitara tokko bitanii fi bobbaasan gara nama 5,000 4,000 ol ammallee qarshii waan hin qabneefi amma feesbuukiin nama tokko hin cufama yeroo kana ji'a tokko kana keessatti hin cufamu maaliif qarshii hin qabu mootummaan qarshii fixee addunyaan qarshii irraa dhaabde mootummaan qarshii waan hin qabneefi kaffaluu hin dandeenye imbaasillee cufeetoo ambaasaadarota biyyatti deebi'a jechaanii jiru ambaasaadaronni asumatti hafan gara namni 300 biyyuma alaatitti hafee jechaadha biyyatti hin deebine haala kanaan waan dadhabeef amma feesbuukii irraa nurraa xiqqoo tasgabbaanii jiru egaa amma maal godhanii gubbaa baaniiti feesbuukii woboo cufsiisuu eegalan kan akka keenya taraa akka keenya xixiqqoo kanaa miti awwoboo tan abaa'oo cufsiisuu eegalanii jechaadha guddaa paaworii rukutuu amma fakkeenyaaf Gondarii fi Daseetti miti waraanni Walloo fi Daseetti waraanni an ta'aa jiru maal gochaa jeettiidhaan naqeetoo maqalee rukuta maali akka yaada isaaniititti motora isaanii rukunnaa bakka isaan meeshaa kuusatanii bakka itti leenji'anii maal jedhanii too akkasi sammuu mataa rukunnaa oo mataa rukutanii kufuu waraana kanarraa hin hir'atu jedhaniiti ilaalcha akkasiitiin deeman ammas woboo ta feesbuukii cufsiisanii akkasi kanumaaf cufsiisanii irratti cufsiisan malee waan biraatiif miti egaa feesbuukii keessanii irratti warri seentanii OLF jettanii barreessinaadha alaabaa kanas baay'ee posting godhana feesbuukii keessanii irrattis
woboo jettaniitillee yeroo baay'ee hin barreessinaa. Koodiin keenya kanaan booda leencota bosonaati. Leenca bosonaa hoo jenne kanarratti walii gallaa leenca bosonaa hoo jenne. Maaliif leellistoota seerri Facebook nama baase leellistoota abaawotisii nani ugguraa Facebook isaanaan ugguraa jedhee jira. Kanaafuu Facebookin keessan akka hin ugguramne abshaalummaadhaan deemuu qabna. Maa gowwaa ta'an maal nu dhibe leencota hoo jedhan maal nu dhibe kana yeroo tokko poosti goon amma fakkeenyaaf viidiyoo kana nan balleessa booda. Kanaafuu hin argatanii jechaadha. Na foto yeroo tokko posting godha yoo narratti illee cufassan narratti haa cufanii. Egaa dhaabbanni Facebook kanaafi seera baafate nama achi keessaa qabdi warri Abashaatuni mootummaa Abashaati mootummaa Oromooti miti. Egaa kanaafi dhaabbanni Facebook seera akkasii baasee Facebook keessan to'adhaadha. Facebook lama baafadha. Ana akka carraa na argataniiti Facebook lachuu irratti akkasumatti leevii waraabaa tokko irratti cufuu baay'isnan tanan biraatan baafadhee isalleen irratti cufsiisan yeruma tokko irratti cufsiisan jechaadha. Tokko kana asirratti informationiin isinii kennu fakkeenyaaf footoo tokko post gootanii too footoo san irratti yoo dhaabbanni Facebook footoo sana uggure guyyaa 30 isaa ta'u footoo sun uggurame Facebook keessaniit irratti screenshot gootanii footoo san fuutanii Facebook keessan tanan biraat irratti posting godhina oo kan namatti hin ergina. Maali fotos register ta'ee jira already bakka sanitti fotos sun hin beekama waan ta'eef yoosuma daqiiquma tokko keessatti isin irratti cufu waan akkas na godhan asirratti waan ta'u jedheetan asirratti waan tokko post godheetan achi kana narratti cufanii yoosuma fuudhetan screenshot godhee kaan irratti post goonan yoosuma narratti cufan daqiiqa tokko keessatti narratti cufanii jechaadha. Booda waan kana oonan qoradhu information akkasii argadhee kanallee of eeggachaa too deemadha jechaadha. Social media kana namni keenya baay'ee waan isaan ittiin beeku garuu waan baay'ee itti fayyadamuu dandeenya. Social media kanarratti garuu yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo qoosa qofa social media kanarratti qoosa qofa tanii isaanii dubbatanii gara biraa viidiyoo tokko post godheetan ture jalatti ilaalaaf viidiyoo kana jalatti footoo tokko viidiyoo tokko share godheetan ture. Viidiyoon kun maalidha? Poolisii Oromiyaa baay'ataniitu hattuu qaban. Dhugaan yeroo tokko miidiyuma isaaniitirraa dhugaa argannaa jechaadha. Yeroo tokko miidiyaa OPDOtis hordofaa ofumaaf of saaxilu amma poolisiin Oromiyaa ofumaaf dhugaa abaawoo baasee dhugaa woboo baasee jechaadha. Woboon amma hattuudha hinataa maalidha akkas jettee too viidiyoon miidiyaa irratti afarsiitii miti. Hattuu nagaa qabanii hattuu mandara keessa deemtee hattuu qabaniit ati maal jettee too hattee jedhaniin viidiyoo san laalaa deematu ati maal jettee too hattee jedhaniin harka duubatti hidhanii too woboodha jedheetan hatee. Garuu ani woboo miti woboodha jedheetan hatee jedhan. Poolisii ajajaa poolisii Oromiyaatitu achi jira. Warra aangoo qabutu achi jira. Abbaa hatametu achi jira. Dirree irratti qabaniitoo mucaan qawwee wayii fakkeessee sibiila wayii qabateetoo sibiilan qawwee fakkeessee irra deemee hata halkan. Innaa maal jettee hatta birrii irra deemtetoo namarraa hiriyoota kee waliin jennaan. Ani woboodha bosonaa hin dhufee Wallagga fa'aa hin dhufee Wallagga kana sila rabbiitu farade Wallagga be seexana nurraa godhanii dakasanitti be seexana miidiyaa OPDOti seexana ummata Wallagga seexana godhanii jiru. Wallagga hin dhufee ani shaneedha shaneen Wallagguma namni akkasitti sammuu keessa save godhateera sammuu isaa keessa. Wallagga hin dhufee ani shaneedha abaawodha hidheetan hatee akkas jenneetu hannee abaawodha isin jennaan jedhaniin mucaaran no ani abaawoo miti jedhe agartanii abaawon hattuudha abaawon hin ajjeesti shaneen maalidhaan jedhan sun poolisiin Oromiyaa ragaa bahee jira jechaadha ragaa bahee jira ofumatti ragaa bahee miidiyaa OPDO sirriitti hordofaa laal ofumarratti ragaa bahu yeroo baay'ee ani achirraan waan baay'ee arga ofumarratti ragaa bahu mucaa hattuu rufaa qabanii fidanii maal jettanii hattuu jedhaniin woboodha jennee taannaa agartanii nama nagaa rufaa qabaniiti nama hatu namumti hatu rufaa ani fakkeenyaaf hattuun ta'uu danda'a woboo miti hattuun ta'uu danda'a hunnaan hatu woboodha jedhee tanata maqaa wobootini hatu jechaadha. Poolisiin Oromiyaatis kana duras wanti nani argadhe poolisiin Oromiyaatis tan dubartii gudeedaniitu jira
tan birrii saamaniitu jira qawwee illee fudhatan eessa geessuu miti birrii tassaamaniitu jira birrii akka saamanii Dr. Abiyyitu heeyyameef kana miidiyaa paarlaamaa irratti dubbate waan ta'eef dubartii gudeeduu halkan manatti seenanii too maal jedhanii maqaa eenyutiin maqaa wobootiin jechaadha maqaa wobootiin wanti raawwatamu baay'inni isaa soba jechaadha kana anaa miti an jedhe ragaa miidiyaa OPDO poolisii OPDO maqaa wobootiin nama hatu isaan achirratti galata poolisii Oromiyaa achitti fidanii too nutti agarsiisanii egaa ararraa eegaltanii maqaa wobooti wanti raawwatamu hundi soba ta'uu mirkaneeffadhaa kanan isinitti himuu dhufee jechaadha itti aanseetoo waa'ee Maqaleeti waa'ee Dr. Abiyyi har'a guyyaa arfaffaatiin Maqalee rukutee jira egaa lolli tan jiru dasee jira lolli walloo jira lolli dasee fi walloo jira namichi kun maaliif Maqalee rukuta ummata nagaatitu bakkeessan jira okay yoo rukute kaambii waraana maa rukunne nama nagaa maa rukuta hoteela maa rukuta Dr. Abiyyi jechuun normaal personaalin isaa akkaataa uumamni namummaan isaa Dr. Abiyyi jechuun mortuu hin beektu mortuu maal akka taate falfaltuu nama mortuu midhaan namaa gubdii mana namarratti gubdii antuuta morma murteetoo balbala namaati irratti darbitii qoricha waanni namatti mortuu namatti gooti Dr. Abiyyi mortuudha malee nama siyaasati miti Dr. Abiyyi nama siyaasaa keessa hin jiru siyaasa nama mortuudha yeroo baay'ee waan inni godhu nama akka bineensatti nama ajjeesu qabeenya namaa guggubu Tigraay keessatti amma hospitaala maaliif guba mee maali wannumti inni hospitaala gubu maaliif wannumti inni dirree xiyyaaraa gubu maali inni wanna faabrikaa namni hiyyeessi tan daabboo hojjetu gubuuf Daabboo namatu nyaata miti ilma namaatitu nyaata rakkoon kiyya Dabratsiyoon waliin jedhee miti maaliifi hoteela namaa rukuta Dr. Abiyyi nama mortuudha jechaadha nama mortuudha egaa maal jechuun barbaade asirratti laala nuyi kana duras dubbachaa turre maal jette warri Amaaraa yoo achii xummurre Oromoon galabaadha daaraaf daakutti shii maknaa jedhan tokko kana amma mootummaan kun mootummaa Oromooti miti mootummaa naafxanyaati xiyyaaraan har'a Maqalee rukutanii miti boru ammoo Finfinnee keessatti siduu rukutu boru ammoo Oromiyaa guutuu xiyyaaraan akkasumatti situmu qawween qabdu wayyaaneen illee qawwee qabdi ofirraa ittistii yeroo baay'ee rukuttisi amma naannoo Amaaraa jiru iyyuu kanaafu Oromoon kilaashiin qabdu an qabu waraana wobooti waraanni woboo sunillee gaa'umsi isaa hagam sanirrattis naan dubbadha booda san booda Oromoon harka duwwaa jiraa jechuudha taankiin qabdu madfiin qabdu waan tokko zuu 23 jedhan sani an xiyyaaraan farra xiyyaaraa san hin qabdu dishqaa hin qabdu tani waa ittiin gubdu hin qabdu xiyyaaraan akka barbaade kutaa jechaadha lafoodha si fixa xiyyaara biraan naqu lafoodha si fixa kuni hundi nurratti dacha'uuf deemaa jechaadha keessattuu Oromoon biyya alaa rafee jira Jawaar mana hidhaatti gallaan Oromoon ol deebitee niitii ishee hammattee rafte ol garagaltee jaartii ishee hammattee hin kurroofti Oromoon biyya alaatti jechaadha eessaayyuun yeroo san Jawaar jala akkas yaa'an sun duraanuu maqaa Jawaar qabsoon kuni galma gahe maqaa Jawaarii wayyaan hin kufte malee ummata baay'ee waan qabnuufi miti hayyuu ofiin jennu hayyummaan keenya eessa gadi baanii too ummata keenya qindeessinee hoogganaa filannee too yoo irratti hin hojjetin hayyummaan keenya eessa kuni anaaf hayyummaa osoo hin taane anaaf doofummaadha kun yoo ummanni keenya akkanatti mana hidhaatti rakkatu yoo ummanni keenya akkanatti afaan qawweetiin guyyaa guyyaadhaan ajjeefamu yoo ummanni keenya naafxanyaadhaan akkanatti dhumu gadi bahee too akka nama tokko akka yeroo Jawaar sanitti gadi bahee too ummatatti namni onnee horu hin jiru namni dhaadatu diinatti namni dhaadatu hin jiru kana keessa jirra jechaadha kuni isaan gaafa achii xummurani Oromiyaa daaraaf daakattu maku kana booda mootummaan kun seerri inni baasaa jiru afaan Oromoo hin jiru Oromiyaa hanjettu hin jirtu biiroo barmoota Oromiyaa yookaan biiroo Oromiyaa yookaan maalii abbaa gadaa kuni baduuf deemaa jechaadha hin jiru kuni
kana seerarratti baafatanii totteechifatanii jiru. Maaliif Biraanuu Naggaa bakka biiroo ministeera biiroo barmootaa godhanii isaan waan godhaniif jira. Dubbii guddaan achi jira. Kana dura qubee hin jijjiirraa maaliin jijjiirraa kana hunda tan godhanii naafxanyoota jechaadha Dr. Abiyyi waliin. Akkaataa Oromoo balleessan dura Oromoo balleessuuf sirna Minilikitu dhufe amma deebi'ee tan isa caalutu dhufe. Dura Oromoo balleessuuf maal balleessu afaan isaatiif aadaa isaa. Maqaan amma biiroo Oromiyaa tan jedhamu kun hin dhaabbata hin jiru. Oromoo jechuun hin jiru. Seeraan wanjala. Seera amma bahe keessatti Oromoo jechuun ani Oromoodha jechuun wanjala. Hin hidhamtaa jechaadha. Biiroo Oromiyaa jechuun wanjala. Yookaan biiroo Adaamaa jiru yookaan biiroo Finfinnee jiru jetta malee wanjala jechaadha. Suuta afaan Oromoo akkasitti balleessanii to afaan Oromoo fakkeenyaaf afaan Amaariffaa tokkorraa qabee to baratanii jechuun maa jechuudha. Naa jechuudha. Inna kanaafu sirna durii san waan deebi'ee fi dura aadaa kee balleessa afaan kee balleessa. Kanaafu kanatu jira Oromoo biyya alaa warri niitii teessan ammattanii to raftane irrafinaa jechuu waliin irrafinaa jechuu kiyyaa miti qabsoo dagattanii jirtu jechaadha. Kanan jechuu barbaade egaa kanatu jira odeeffannoon biraa gara biraa ammoo waa'ee woboot irratti dhuma kanarratti waa'ee wobootan dubbadhee toba waa'ee woboo namoonni baay'een waan hin hubanne tokkotu jira. Wayyaaneen waggaa 27 maallaqa biyya alaatitti baankii Eurooppii keessa baankii itti hattuun awwaaltutu jira qarshii achi keessa awwaallataniitoo jiru yeroo barbaadanitti baasu jechaadha. Biyya alaatii qabeenya gurguddaa qabu wayyaaneen fakkeenyaaf amma biyya nani jiru kana keessatti on taaksii oofu isaani tan bizinesa qabu isaani waan hunda tan qabu isaani Amaarris homaan beektu hojii humnaa hojjettee galti bizinesa hin beektu. Oromoon immaa dhiise Oromoon bizinesa keessa hin jiru takka darbiteeti malee Oromoo bizinesa hojjettu ani nama biyya kanatti nama lama qofan arge. Oromoo xiqqaate kuma 20tu jira biyya kana nama lama qofan arge jechaadha Oromoo bizinesa hojjetu. Tani achi Oromoon bizinesa hojjechuu hin beeku Oromoon. Walitti galeetoo gammadee sirbee maal kana cidha wal waamuu maal kana beeka malee firummaa baay'isuu kana beeka malee Oromoon bizinesa hin beeku. Wayyaaneen garuu biyya alaa kana keessatti Ameerikaa, Euroopiyaa, Kanaadaa biyya hunda keessa jiru maallaqa guddaa qabu. Isaanii kana dura guyyaa muraasa keessatti $1 miliyoona walitti qabanii jechaadha. Woboo fi wayyaanee walitti fiduun cubbuudha. Oromoon amma yoo bilxii taatan yookaan yoo abshaala taatan yoo qaroomtan yoo bilisummaa barbaadda waan gootan anatu isinitti hima. Guruupii ijaartanii sumunii achitti sumunii asitti sumunii bilisa isin hin baasu. Maaliif Oromoon biyya alaa kana guddaadha maallaqa guddaa baasuu danda'a. Biyya keessatti Oromiyaan guddoodha waraana ijaarra jenneetoo yoo wanna yaannu ta'e Oromiyaa sanii guutuu keessatti ijaarraa miti yoo xiqqaate 100,000 waraana 100,000 mee waraanuma 100,000 haa ta'u. Waraanni 100,000 fi sumuuniidhanii hidhachiista. Sumuuniidha sochoosta sumuuniitti kenniteetto maa hillolle jettaani akkamitti ta'a. Ijoolleen kun bakakkaadha moo rabbi isaanii tanii diinarratti bakakkaa buusan. Yoo bilisummaa barbaadde waan ati gootu hoggansa tokko filadhu biyya alaa keessatti nama maallaqa sii qabu filadhu too akkasitti maallaqa guddaa walitti guurito ajajaa wobootirraayi ajajan eeggatin ati Oromoodha of danda'i biyya alaatitti deeggaraa qabsooti of danda'iitoo deemitoo tokko filadhu nama tokko filadhu nama amantu filadhu sanbooda maallaqa walitti qabiitoo waraana kee ijaarradhu kanuma dubbiin kanaa achi wanni ati gadi baatee woboo jettuu fi woboon tarkaanfii maan fudhanne jettu hin jiru takkuma hin jiru cubbuudha kun nuufillee cubbuudha. Osoo nanani waan tokko hojjetin sumunii kaffalee ta'u bilisummaan eegaa ijoollee Oromootirraa biyyarraa yoo dhugaa amma fakkeenyaaf biyya Arabaa keessatti ijoolleen manaa hin baatu hojiidhaa dimokiraasiin hin jiru akka barbaadanitti waa hojjechuu hin danda'an seera qabeessaa miti baay'inni isaa. An Ameerikaa jiru seera qabeessa, Kanaadaan jiru seera qabeessa, Euroopiyaa kan jiru Oromoon seera qabeessa waan barbaade gochuu danda'a.
maaltu gruupii nama shashaniin walitti si qabeeto gruupii nama shashaniin walitti si qabeeto sumunii kaffalta nama tokko filadhu biyya tokko keessatti Euroopiyaa keessa biyya meeqatu jira biyya kudhanaa ta'u gurguddate biyya san keessa Oromootu baay'ata waan ta'eef biyya kudhanaa fudhan biyya kudhan keessa hoggana tokko filattaniito achi keessa osoo maallaqa walitti qabdanii biyyuma tokko keessa osoo maallaqa walitti qabdanii yoo xiqqaate doolaarii 50 faa walitti qabdu biyya takkittii keessa biyya kudhan kana keessa meeqa walitti qabdu Ameerikaa Oromoo baay'eetu jira achi miliyoona 2 walitti qabuu dandeessu akkasitti yoo hin hojjatin akkasitti baajeta yoo ramadanii fi woboodhaaf woboo ijaaru hin dandeessu wobooni bakka ati barbaaddu sanis sii ga'uu hin danda'u Oromiyaanis bilisa ba'uu hin dandeessu jaalattes jibbites warruma qawwee qabutu yookaan Dr. Abiyyitu si bulchaa yookaan wayyaanitu dhufee qabatee si bulcha kana fudhadhuuto taa'e kana ani yeroo hunda gaafii annatti ta'u wayyaaniin gaafa 4 kiiloo seente nuyi rafneeta wayyaaniin gaafa 4 kiiloo seente Hillollamoo mirga keenya hillollamoo hin dhiisna gaafii guddaadha kun anaaf maybe namootaaf qoosa ta'uu danda'a gaafa wayyaaniin Finfinnee galte naallolamoo ani akka dhuunfaa kiyyaatitti no hin jedha bakka Oromummaa kiyyas ofirraa baasee tangata ani Oromoo miti ani uumama Rabbii qofa waanuma tokko dhaga'uu hin barbaadu because hayyuu qabnaa miidiyaa qabnaa waraana aaxiqqaatu waraana qabnaa uummata maallaqa qabu qabna kana hunda osoo qabnu perfectidha kana hunda osoo qabnu diinni yeroo hunda kaabarraa dhufteeto nutti deddeebitu ijoolleen kaleessa harka duwwaa ariite diinni sun nutti deebiteeto har'a soo nu bulchite akkamittani saalfida kuni saalfida akkamittan mirga kiyya jedhee toffalman ammas deebi'ee toffalmadda bara Haile Sillaasee shawwadame bara Dargii shawwadame bara Wayyaanee shawwadame ammas bara Abiyyi immoo shawwadamaa irraa jechaadha rakkoon namni nu caaletii miti rakkoon nutu abshaalaa miti nutu osoo ijaan agarru biddeena nu fuuldura jiru nyaachuu wallaalee jechaadha akkanatti teenyee tolaalla biddeena nu fuuldura jiru akkanatti teenyee ilaalla Opiidiyoo abaaruun kee maal sii godha Opiidiyoo abaartee maal sii godha Opiidiyoon qawwee sii kenniti moo hojii ishee hojjechaa jirti jabaattee sirra hojii hojjechaa jirti Opiidiyoo abaartes wayyaanis abaartes bilisummaan hin dhuftu bilisummaan tan dhuftu Oromoon biyya alaa keessatti hoggana filateetoo nama maallaqa walitti qabu filateetoo san booda maallaqa walitti qabate waraana mataa isaa guutuu Oromiyaa keessatti ijaaruu danda'a yoo xiqqaate Oromoon biyya alaa kuni maallaqa hin qaba hunduu kan hojjetu yoo xiqqaate doolaarii miliyoona 5 ol walitti hin qaba yoo xiqqaate kana osoo kana dandeettii qabdanuuto teenye manuma keenya teenyeto okay ani dhiibbaa gochaatan jira gadi baa dhiibbaa godha akkanatti gadi baa uummataan kana haa goonu jedhaan ummanni keenya yoo maarashaa diimaa wayii fidanii akkana hudduu isaa akka tashoon godhin hin dammaqu ummanni keenya duraanis jawaartu maarashaa ibidda kaayeto diimaa wayii fideeto akkas dhaqeeto hudduu tuqnaan asii olu taalanii jechaadha jawaaroo soon dhufiniin dura hayyuu bakka jirtu hin beeku ani hayyuu Oromoo hin beeku namni ani beeku hin jiru hayyuu Oromoo keessa erga jawaar dhufe hundu gola keessa akka kuruphee qeerransitti dhufe utaalte ta'u baate asi ani hayyuudha jette eessa har'a inni mana hidhaa gallaan eessa hayyuun sun eessa mee hayyuun sun ani bee jawaar mana hidhaa gallaani namni homaan beekne kuni uummata kiyya sagaleen ta'aa jira Oromoo ka'aa jechaatan jira guyyaadhaan waan adda addaatiin haasaa kana qofaan osoo hin ta'in waan adda addaatiin hayyuun beekadha jenneetoo nuyi yeroo hunda isaan kabajnu miidiyaa irratti duraan arginu sun eessa miidiyaan keenya maal hojjechaa jira OMN maal hojjechaa jira hojjechaa jiru hojii hojjechaa jiru anuma abbaa gadaa kana yeroo 100 deebiseetoo achirratti naaf feeraa jechaadha kuni miidiyaa miti jechaadha biyya keessa maallaan jedhu dhaga'uu qabdu ijoolleen biyya keessa warri qeerroon biyya keessa miidiyaan kuni miidiyaa gandaa ta'ee jira miidiyaa arsii ta'ee jira OMN maaliif akkana ta'aa jedhaniitu biyya keessa yeroo baay'ee natti barreessitu ijoolleen warri waliin hojjannu jira dhuguma